Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Mattuutti bara kana duula ashaaraa magariisaa marsaa shanaffaa akka biyyaatti eegalame hordofuun magaalichatti biqiltuuwwan gosa adda addaa miliyoona tokko ol dhaabuuf karoorfamee jiraachuu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Mattuu obbo Girmaa Taarriqany dubbatan. Itti dabaluunis sagantaan ashaaraa magariisaa dachee magariisaa fi qilleensa madaala eege dhaloota dhaalchisuudhaan rakkoo faalama qilleensaa dhibee addunyaa ta'e furuu keessatti shoora olaanaa akka qabu himanii duula dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa biyya keenyatti gaggeeffamaa jiruun marsaawwan arfan dabarsineen biqiltuuwwan gosa garaagaraa biiliyoonaan lakkaa'aman kan dhaabbatan ta'uu himanii kun kan ta'e ammoo hirmaannaa hunda galeessa lammiileen biyyattii sadarkaa hundatti agarsiisaniin jijjiiramoonni gurguddoo ta'an argamanii jiraachuu himaniiru. Bara kanas sagantaan dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa marsaa shanaffaadhaaf kan gaggeeffamu yommuu ta'u kanaafis biqiltuuwwan miliyoona tokko ol ta'an qophaa'aa jiraachuu fi biqiltuuwwan muduraa baay'inaan kan dhaabaman akka ta'es kantiibaan magaalichaa himanii jiru. Sagantaa kanaan akka naannoo Oromiyaatti biqiltuu biiliyoona 4.9 kana keessaa ammoo akka magaalaa keenyaatti biqiltuu miliyoona 1 dhaabuuf qophiin gahaan taasifamaa kan jiru yommuu ta'u ashaaraan magariisni bu'uura iccitii milkii fi badhaadhina keenyaa ta'uu hubachuudhaan lammiileen hunduu karoora kana dhugoomsuuf kaka'umsa barameen akka qophaa'u gamanumaan dhaamsa dabarsina.